Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha. Biiftuu Oromoo keessanii kallattimaan gara mata duree amma qabadheetti dabra. Odeeffannoon ETV'n Amaarinyaan baay'ina namoota dubbataniitiin akka Afrikaatti sadarkaa afuraffaa irra jira jedhu yookaan jedhee tamsaase qeeqa kaasee jira. Bal'ina odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa jaalmarroodhaan galii namni qawwee hidhate tokkollee bosona Oromiyaa keessa socho'uu hin danda'u yoo jedhu, waraanni bilisummaa Oromoo immoo yaada ibsaa fi akeekkachiisa of keessaa qabu baasee jira. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'uun moo'icha isaa ibsataa jira jechuudhaan yaada kennee jira. Oduun inni biraa obbo Lidatu Ayyaalew gara biyyallee akka hin galle dhorgamee jira. Kana kan taasifameef immoo qabeenya kiyya kan umrii kiyya guutuu xaariif walitti qabadhe na saamuuf jechuudhaan xalayaa dhaabbilee garagaraatiif barreessee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii bakkoota garagaraatti fudhee jira jedhee jira. Akkasumas humna haaraa hedduu bakka garagaraatitti eebbisaa akka jirus beeksisee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduu kanneenii fi guutuu oduu kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Odeeffannoon ETV lugaa irratti hundaa'uudhaan tamsaase qeeqa guddaa kaasee jira. ETV'n akka tamsaasetti afaan Amaaraa akka Afrikaatti sadarkaa afuraffaa irra jira jechuudhaan afaan Oromoo bakkaa kaasee yeroo tamsaasu hayyoonni afaanii hedduun qeeqa kaasanii jiru. Akka Afrikaatti baay'ina namoota dubbataniitiin afaan sadarkaan yoo kaa'amu tokkoffaa Kiswaahili, lammaffaa Hausaa, sadaffaa afaan Arabaa, afuraffaa afaan Oromoo ture. Hayyoonni fi beektonni akkasumas qorattoonni seenaa afaanii kan sadarkaa ittiin kaa'an. Kuni ta'ee osoo jiru chaanaalli biyyoolessaa Itoophiyaa ETV'n akka Afrikaatti baay'ina namoota dubbataniitiin Amaarinyaan sadarkaa afuraffaadha jedhee dhiyeessee jira. Odeeffannoo kanarratti hundaa'uudhaan hayyoota fi qorattoonni seenaa afaanii yaada garaagaraatii fi qeeqa garaagaraa kaasanii jiru. Yaada kennaniin inni kun seenaa kijibaa biyyattiin durirraa hanga har'aa baadhattee ittiin jiraattu kan agarsiisudha jechuudhaan hayyoonni yaada kana ibsanii jiru. Akka hayyoonni afaanii fi qorattoonni seenaa afaanii jedhanitti chaanaala buufata biyyoolessaa irraa ragaa sobaa akka kanaa tamsaasuun qaanessaadha jedhanii jiru. Walumaa galatti jiru hayyoonni kun biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti seenaa jallisuun, seenaa sobaa dhiyeessuun, seenaa ragaa hin qabne dhiyeessuun, seenaa hin jirre uumuun, seenaa dhugaa faallessuun, akkasumas seenaa hatuun barootaaf kan turee fi ammas kun itti fufaa jiraachuu waan agarsiisu jedhanii jiru. Inni kun immoo qaanessaadha. Qaanessaa dabruu keessa taree kan biyyattii teenya duubatti harkiseedha. Haalli qaanessaan kun hanga har'aatti itti fufsiisuuf yaaliin taasifamaa jiru kun